السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكن بسن دعوتكم في يلا دراسة اسمين جقا هذا فيديو دراسة اسمين كديه. الحمد لله رب العالمين بدل الدين يروح أنا نجيه. هذا أكما عبرتن محشي بسلا كان سني في الشورى. warra beeytanii numa beeytanii anillee isinirra beekame sinuma agarsiisuudhaaf akkaataa ani itti hojjedhus agarsiisa inshallah haala hedduu salphaa ta'een akkuma agartan asitti shunkurtaa eegan xixiqqeessee ciree shunkurtaa diimaa jechuudha. Kuni inni kun immoo shunkurtii adiidha. Kuni daqiiqaa 5 affeella jechuudha. Bishaan dakkisnee waa tokko osoo hin dabalin affeella jechuudha. Daqiiqaa 5 qofa achi booda bishaan isaa keessaa cuunfina. haala kanaan nafaana turaa isiniin jedha. Haala hedduu salphaadha. nafaana turaa haala xiqqoo shunkurtaan diimattutti cuqqaala. akkanatti amma sooma habbaa tokko qofa itti naqeessuun heddummeessinu akkuma tokko qofa kunoo akkuma agartanii shunkurtaan eega xumuree booda timaatiin gama xiqqeessuudha. salsa guutuma isaa fayyadama jechuudhaan waan heddummeessuuf kunoo kanatti eega salsaatti dabale booda kana fakkaataa amma maajii fi kurkum kameen kari kunoo akkuma agartan egaa bahaaraaf itti dabalee xumuree booda akkanatti ta'a. bishaan itti hin naqnu jechuudha. eegan hin barbaachisu bishaanii. amma maal finna amma osoo hin dhaamsin dura kunoo akkuma agartanitti baqdoonis sirriitti dhiqee cicciree hin jire jechuudha. asitti akkuma agartan kunoo ruuza masrii dhiqee bishaan dhawwaadhaan daqiiqaa 3-4 kaahee bishaan isaa keessaa cuufee fideen jira. amma kanatti ibidda jala hin dhaamsine jechuudha. kalaas hin barbaachisu ibiddini sirriitti walitti mammakna. ashaaboo ilaaltanii xiqqoo itti godhatan jechuudha. soogidda yookaan ashaaboo jechuudha. kunoo akkanatti eega sirriitti walitti laaqneen booda akkuma agartan ibidda hin qabu jechuudha. jala dhaamsee hin jira. kunis akkatti qophaa'eera. amma hojii lammaffaatti dabarraa jechuudha inshallah. akka kanatti diksee gidira daqqa fiddan jechuudha. akkanatti ciccireen jira. baxaaxis dawaa'ir xiqqoo gurguddistan jechuudha. jalatti afna nafaana turaadha. haala kanaan sirriitti kunoo akkuma agartan kana haala kanaan shunkurtaa bishaate kana finnee keessatti naqne jechuudha. haala kanaan hedduu salphaadha hojiin. kunoo akkanatti daqiiqaa 5 shunkurtaa waan affeelameeruuf nama dhibu jechuu ofumaafi haala kanaan akkanatti finne jechuudha inshallah. nafaana turaa kunoo akkanatti eega hundasaa maree xumuree dhufe amma haga dhumaatti na waliin tura inshallah. kunoo akkuma agartan asitti kunniin amma bishaan daffaa fi maajiin asitti godhe timaatiin akkanatti itti godhe jechuudha. salsaa xiqqoo akkanatti zayituun kana jechuudha. dubus rummaan wahuma fal'aana tokko qofaa ta'uu jechuudha. innis kana kun akkuma agartanitti dhugoo yookaan tokko asitti cuufee jira jechuudha. abbaa lama sirriitti walitti laaqnaa. haala kanaan sirriitti kan duraan qopheeffanne sanitti naqne jechuudha.
kunoo haala kanaan cuqqaalaa xiqqoo akkana keessa naqne jechuudha. Akka yeroo dafuu ol hin utaalle jechuudha inshaallah. Kunoo haala kanaan ibidda jala bobeesse jechuudha. Haga daqiiqaa 45 qabaaf jechuudha. Xiqqoo yeroo dafuu ibidda gadiin jala qaba. Inshaallah walumaan laalla. Kunoo daqiiqaa 45 eega tureen booda banee kana fakkaata. Akkuma duraan sin agarsiisanitti cuqqaalaa xiqqaa itti cuqqaaleen ture qadaada jettanii immoo cuqqaalaa jennaan nuyi. Kana fakkaata maashaallah. Kiloo bishaan illee akka jirutti fixatee jira. Kunoo kana fakkaata. Hedduu namatti tola, hedduu namatti tola. Isinis simbiratti hojjettaati ilaalaa. Yoo isinitti tola subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa. Warroonni na jajjabeessaa jirtan galanni keessan guddaa galatoomaa isin jedha. Warroonni channel kiyya haaraa taatan subscribe, like, share godhaa. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.